deebi'uu mirkaneessitu. Nama tokkootu nama amala hamaa qabu warra isaatii wajjin haala hamatti jiraata. Guyyaa tokko aaree warra isaa uleedhaan dhawee ajallitti gahee duute. Yoggaa isiin duute rifatee saahiba isaa tokko yaammatee akkanattiin ifiifuu warra uleedhaan dha'een harka duute. Mee mala naadayii jee. Malliniin sii dha'u warri isaaniitis sin dhiisan mootummaanis sin dhiiftu rabbiilleen sin dhiisu. Kanaafuu dubbii tana gariisirraa sablisuudhaaf gurbaa tokko kadardaraa bareedaa laali. Yaami yoggaa inni mana kee dhufe mana kee kana keessatti ajjeesi. Gurbaa kana isii bira kaayi isaanii waliin badii dalagu jiruun isaan lachuu ajjeesee jiini. Yoggaa san rakkoo warra isaanii duraa is nagaya baata. Qixaanni mootummaallee sirraa affallata. Tarabbii yoo taate malee tanamaa sirraa xiqqaattii jee mala dheefi saahibni isaa. Yoggaa saahibni isaa akkasin mala dheef gurbaa dardaraa tokko akkaan bareedu karaa deemu yaamee yaa obboleessi islaamaa mee kosittiin haajamee jee mala isaa naqee yoggaa inni mana ol seene ableedhaan mataarraa muree jaartii isaa cinaa kaaye. Warri isaanii yoggaa dhageenii horiyaa dhufanuu intalti isaanii isii badii dalagu jirtu. Ajjeefamte itti fakkaatti. Gurbaanis bira jira isiinis bira jirti. Irraa isuma abaaraniiti isuma arrabsanii irraa kaanii galatachaan. Kana amma qaallichi mala isaa dheesaa itti sun deemaa dhufe. Yoggaa dhufuu malaan ansii dheesan keessatti milkooytee jee gaafate. Eebar milkaawe aboo ati jazaa kee rabbummaan si haa kafalu. Silaa ati har'aan tana rakkoo tana keessaa na baasuu baattee waan ba'u jee itti gabbee qaceellos simatee mee namicha jeefte san agarsiisi jeeni waggaatti ol seenuu kunoo namichi du'e ilma isaati. Kanaaf ulamaan islaamaa akka jedhan man hafara hufratan li akhiihi waqa'a fiihi namni waggaa boolla tokko obboleessa isaatii qote boolla sanitti ifiifillee du'uun ni malaa jedhan. Aljazaa'u min jinsi al'amal namni wooma dalageen galata galfama. Wakamaa tadiinu tudaan wooma akka dalagdeeti galata argatta jedhanii seenaa tana ulamaan islaamaa barreessanii jechuudha. Ayata sanii fassaranii jechuudha. Namni waggaa heelaa nama baasuu irraa hin obsin heelaan sun isuma mataa isaa irratti deebi'aa jechuudha. Ammaa seenaan ayata kana fassartu nama tokkootu naggaadee beekamaadha. Loon biyya Iraaqii fi Iiraan irraa biteeti Suuriyaa fi Lubnaan Masrifaa geessee gurgura. Biyya sanirraa ammaas uffata biteeti Iraaqii fi Iiraaniif fidee gurgura. Namni kun nama muslimaa nama akkaan rabbi sodaatu nama akkaan haqa dalagu ka guyyaa soomanaan oolu halkan ibaadaaf dhaabbachaa bulu horii isaa kana miskiinaaf kennatu ka horiin isaa miskiinaa fi isa biratti wal qixaati nama maasii haqa rabbii